rabbi takkicha argattanii sagaddan ta'e maaliifi Muhammaditti amanuun barbaachise? Nabiyyi Muhammaditti amanuun maaliif barbaachise? Jannata kan galuu dandeessanii rabbiifiniin nabiyyi Muhammaditti yoo amantan qofa achirra. Iddoon amma sitti 469 irraa. Ishi amma sunna galeera lammaffaa gaafii lama gaafatte 469 fi akkasuma maaliif gara kaabaatti garagaltanii sagaddu yookiin immoo gara makkaatti ka jette gaaffiidha miti sunis? Waggaatti illee maaliif achi deemtanii sagaddu? Ayyee kan Muusaati immoo Muusaan naa sagadaa jechaa ture ka jettu immoo booddee natti himteessa akka fidde kana sii deebisee kennanii. Naa sagadaa hin jenne yookiin immoo isaaf sagadaa kan jedhu barreeffamee jira ta'e naa hima. Garuu immoo isatti kan amaneef rabbitti kan amaneetu jannata gala je'aa achirraa. Kanaafuu maaliif immoo akkana ta'e? Ayyee gaafina gaafate tokkoffaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natti amana rabbiin Nabi Muhammaditti amana natti samana jedheera. Kanaafuu maaliif Nabi Muhammaditti amana Muhammad nama akka keenyaati miti yoo kan jedhuuf. Dhugaadha rabbiin subhanahu wa ta'ala anatti samana Nabi Muhammaditti samana yookiin natti amana ergamootatti amana gaafa jedhee Qur'aana keessatti dubbatu rabbiin maalummaa isaatti amana jennaan rabbummaa isaatti waaqummaa isaatti amannee kan waaqeffamu kan sagadamuuf isa malee akka hin jirre amanneetu isaaf saganna jechuudha rabbii kanaaf Allah ka jedhamu sanaaf. Nabi Muhammaditti amanaa gaafa nuun jedhu maal Nabi Muhammaditti amannaa jennaan waa'ee Nabi Muhammad wanti nutti hime tokko rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti nabiyyi rabbii ergamaa rabbii ta'uusaa malee waan sana alala waan tokko nutti himne waan ta'eef Nabi Muhammad ergamaa ta'uusaa waan inni isinitti fide itti amanaa jechuun dhugoomsaa jechuudha. Nabiyyi kana dhugoomsaa nabiyyummaasaa sana dhugoomsaa anaan immoo waaqummaa kiyya dhugoomsaa jechuudha. Allah tamana Nabi Muhammaditti samana jechuun waaqummaa kiyya dhugoomsaa nabiyyummaa Nabi Muhammadin dhugoomsaa jechuudha. Hiika biraan qabu. Amanuu jechuun dhugoomsuu jechuudha. Kanaaf Allah maal isaa dhugoomsine jennaan waaqummaa isaa dhugoomsinee waaqadha jennaani Nabi Muhammadin maal jennaan ergamummaa isaa dhugoomsinaa jechuudha. Ergamaa isaa dhugoomsaa kan jedhu hin jiru kaadhoko. Ayyee itti dhufa xiqqoo ishee. Fakkeenyaaf rabbiin Qur'aana keessatti Nabi Muhammadin waa'ee isaa maal jedhee nutti himennaan nabiyyi ta'uu isaati kan nutti himu. Tokkoffaa rabbiin boqonnaa 48ffaa keessatti maal jedha? Aayata dhumarratti Muhammadun Rasulullah. Muhammad ergamaa Allah tiinuun jedhe. Ammas boqonnaa 33 lakkoofsa 40 maa kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum walaakin Rasulullah wa khaataman nabiyyiin. Nabi Muhammad abbaa tokkoo keessan osoo hin taane nabiyyi isa dhumaa fi dhugaa kan ta'edha jedhee nutti hime. Nabi Muhammad nabiyyi dhumaa ta'e ammas boqonnaa 3ffaa keessatti maal jedhe? maa kaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin taane illaa qad khalat rusulun min qabl. Fakkeenya akka nabiyyoota isa dura darbanii malee nabiyyi biraadhaa miti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma nabiyyoota duraati akka Musee akka Iisaati malee nabiyyiidha waan biraadhaa miti Nabi Muhammadii jedhe. Akka isaatu hin taane akka Museefaa ta'uu danda'a yeshi. Wanti biraa qo'al tokko san booddeera dubbatta. Kanaaf akka Museettis akka Iisaattis akka Aadamittis akka Hewaanittis yookiin immoo akka kamiyyuu namumadha ergamaadha malee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu Nabi Muhammaditti amanaa jechuun Nabi Muhammadin nabiyyummaa isaa dhugoomsaa jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa keessatti Yohaannis Wongeel 14 yoo laalle tokkorra yoo laalle 14 lakkoofsa tokkorra garaan keessan hin raafamin anatti samana waaqayyotti samanaadha Yesuus Kiristoos. Kanaaf garaan keessan hin raafamin natti samana waaqayyotti samanaa jechuun maal jechuu isaati yoo jenna akkuma rabbiin Nabi Muhammaditti samana anatti samana gaafa Allah jedhu Nabi Muhammadinis Allah jedha Allahadhaanis Allah jedha lachuu waaqa jedha jechuudha miti kun. Hunduu haala ittiin ibsameen qaba waan ta'eef. Muhammad tamanaa gaafa jedhamu maalummaa isaa akka ta'e Qur'aana kee waan nu ibseef. Allahnis gaafa isatti tamanaa jedhu maalummaa isaa waan nu ibseef maalitti tamanna gaafa jedhu deebii Qur'aanuma keessaa argannaa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos illee maal jedhe? Waaqayyotti tamanaa garaan keessa hin raafamiina anatti tamanaa waaqatti samanaa jedhe. Tole anattis amanaa gaafa jedhu natti amanaa gaafa jedhu maalummaa isaa amanna Yesuus Kiristoos jennaan wanti inni afaan nutti nama ta'uuf ergamaa ta'uu isaa nutti hime jechuudha. Fakkeenyaaf Yohaannis 8:40 irratti ana nama dhugaa isa akkasii waaqa biraa fidee dhufe nama akkasii ajjeesuu barbaadu nama ofiin jedhe jechuudha. Yohaannis 8 guutuuf hin jedheedha isa. Sanitti dhufna dhiifama sii deebisee keen booddee naa deebista. Tole akkasuma 8:26 irratti Yesuus Kiristoos ana ilma namaa isa mukarratti fannisuudhaaf barbaadan so beektanii jedheen ilma namaa ta'uu isaa dubbate jechuudha. Ilma namaa qofa kan osoo hin taane ergamaa ta'uu isaa nutti beechuudha. Ergamummaa isaa keessaa kan jiru hin barreeffamne an ergamaa kan jiru hin jiru. Haasofta taanaan dhugaa irratti hundoofne haasofne. So asirratti maal jedhee barreesse? Lakkoofsaan siif himaati qabadhuuti booddee kijibanaan jedhe. Tole Yohaannis Wongeel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoos Waaqayyo dhugaasa tokkicha ana isa ergitees jechuudhaan ana ergamaadha jechuudhaan ifa ba'ee dubbate jechuudha. Akkasuma Yesuus Kiristoos Maatewos Wongeel boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti nabiyyiin
maatii isaa fi biyya isaa gidduutti hin kabajamuu jedhee dubbateeti maal jedhe ani warra Israa'eliif ergame qofadha jedhe yookiin hoolota Israa'elii badan duwwaadhaaf kan karaarra badaniif kan ergame qofadha jedhe warra Israa'el qofaaf akka ergame dubbate Yesuus Kiristoos. Oromootaafis jedhu jira. Kan Oromootaas jedhu jira. Galaatiyaa keessa dubbise. Galaatiyaa keessa dubbise. Ishi sanitti naa kennite rakkoo hin qabu situ naa kenne san. Akkasuma Yohaannis Wongel boqonnaa 10:44 irratti Yesuus Kiristoos namni anatti amanu isa na ergetti amana malee anatti amana miti jedhee dubbate. Eenyutti amana? Namni Yesuus amane isa ergetti amana malee waaqatti Yesuus waaqadha amana son taane isa ergetti amana jechuudha. Kanaafuu kana jechuun Yohaannis 10:30 jechuu la 10:30 miti 10:30 irratti waan biraa dubbate. Deebiinsa 10:44 deebiinsa 10:30 irra kan jiru waan biraadha sanitti dhufna rakkoon hin jiru. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana keessatti Rabbiin nabiyyitti samanaa natti amanaa jechuun isaa nulachuu waaqadha jechuu osoo hin taane Nabi Muhammad maal akka ta'an isinii himamee jira itti amanaa dhugoomsaa jechuudha. Anallee alluma Allah ta'uu koo waaqa ta'uu koo amanaati dhugoomsaa jechuudha malee Nabi Muhammad Allahadha jechuudha miti. Eeshi Allaan jiraachuu isaa akkamiin beektan sin maaliin mirkaneessitan? Allaan jiraachuu isaa uumama garaagaraa inni uumuun beeknaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Fakkeenyaaf akkamiin isinitti dubbate haala akkamiin mirkaneessitan? Du'aan dursatti Allaan cal jedhee namatti dubbataa miti. Jechuun maalumaan mirkanaa'esti akkuma sii galetti naayi. Waan tokko gaafa dhugoomsinu waan tokko jedhamee gaafa dhugoomsinu inni jalqaba irratti nabiyyoota nu barsiisa. Allaan eenyu akkamii obsi. Allaan eenyu akkamii waan jedhu waa'ee Allah kan barsiisu nabiyyoota. Waan sana akkamitti dhugoomsannaan tokkoffaan warri yeroo sana jiratti raajii arganiitu raajiin hojjetu garaagaraatiin dhugoomsu nabiyyummaa sana namichi nabiyyii ta'uusaa obsika. Namichi sun nabiyyii ta'uusaa nabiyyummaa isaatti arganiiti maal godhu dhugoomsu jechuudha. Nabiyyummaa isaa dhugoomsanii erga nabiyyummaa isaa dhugoomsanii namni sun dur osoo hin ergamin dura nama dhugaa ta'uusaa nama amanamaa ta'uusaa illee hin qoratan namni yeroo sana jiru. Amanamaa dhugaa ta'uusaa gaafa fedhan irraa fudhatu jechuudha dubbii sana. San booda waan ofirraa'oo nabiyyummaa isaa erga dhugoomsanii booddee raajii garaagaraa gaafa raajii sana hin hojjeta jechuudha. Itti aansuudhaan Rabbiin Quraana keessatti kan ittiin jiraachuu isaadhaa beeknu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ayatoota isaa keessaati yookiin mallattoo isaa keessaati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala samii fi dachii uumuu urjii fi ji'a uumuu si galee urjii fi ji'a uumuu yoo kan natti amantan taatan urjii fi ji'a yookiin aduudhaan sagadina maal malee Rabbiin isaa wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah isa jara kana uumeef isaaf sagadaa jedhee Quraana keessatti nutti hime jechuudha. Allah isa waa hundayyuu Universii kana uume isaaf qofa sagadaa aduuf ji'aaf hin sagadinaa jedhee nutti dubbate jechuudha. Saniifuu Allah namni arge yookiin Waaqayyo namni arge addunyaa kana irratti itti amane hin jiru. Allah yookiin Waaqayyo namni ittiin dubbate hin jiru. Allah yookiin Waaqayyo karaa nabiyyootaatiin uummatatti dubbata malee uummata guutuutti Waaqayyo ba'eedhaan hin dubbatu jechuudha. Jalqaba nabiyyootarraa kaasee Noohirraa kaasee Abrahaamirraa kaasee Ishaaqii fi Yaaqoobiin qabatee akkasumallee deemee Musee fi Yesuusiin dabalatee waan Waaqayyo jaratti dubbate fidanii nama dubbatan malee Waaqayyo kan ijaan arge tokkollee hin jiru jedha macaafnis Quraana keessas nam tokko arguudha hin danda'u jechuudha. Hin buute? Ayya karaa kootti fufuuree jiru azaanii nu jedhe. Cufadhee karaa kootti fufa. Allah. Hayya. Namni biraan manni dhufutti yoo argitan gashaa jiru karaa. Hayya gaaffii qabdaa? Gaaffii tokkoon qaba garuu boodan gaafadhamaa hojiirra jira. Abshir rakkoon tokko hin jiru. Urjiinoo kaafiraa? Urjee? Urjii ati kaafiraa? Kaafira biraa yoo jiraate ol harkisaa? Ni buleen kiristaanaa urjiileen kiristaanaa moo calisaa yaadamaa? Maal jettan? Ni buleen kiristaanaa urjiileen kiristaana. Okay, urjii. Bitarii moo maarsiidhaati? Ijoo gashaa kaafira. Ani zahmaa keessa irraa jedhee silaalaan jiru bada. Kaafirri dhumaan isaa. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah.
ምሽጊ ዲና ቆፍሬ በለስን ኢንሻአላህ በቃዮ ካንሰል ፕላስን ወደ በራን ኮልባስ ወደ በራን ማታ ክርስቲያና ربسني هذه سبحان الله والغشة أنا ما يجو كمبريسر مكيف إيه Orji ni Turki serefan ya Turki. Mbak desen to kola ida. Orji. Namanya desen wala. Eros tadin dubbat asin jan dubbat da mana cara ke sen. Assalamualaikum. Mati abdi. Waalaikumsalam. Akan bil tu Jirra wallahi. Afura ho anna kaisa jirai. Afura ho akan esa gurtan ya ramalta tan ya jangan. Afura hama akan sinra aku boleh. La afura hama miti afura ho ar. Afura ho ar. Ay no ho ar ko ngabong kabane famaleti. Akan afura ho ada. Bagana kan Ustaz. Ma ada Kristianin jiru sa kafir tonin jirani mana kan?